Ayyaana shamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Gadaa Faayin. Egaa kanaan dura jaalala obsa dhabe kan jedhu asoosama jaalalaa tokko kutaa tokkoffaa simbiraan ga'een ture. Hanga amma immoo kutaa lamaffaadhaan isiniif qabadee dhufee jira. Hanga qophii xumuraatti na waliin turuudhaan chaanaalicha immoo sabskiraayib gochuudhaan viidiyochas laayik gochuun jalqaba isiniin jedha. Hanga xumuraatti na waliin tura. Jaalala obsa dhabe kutaa lammaffaa. Urjiin akkuma biiroo keessaa utaaltee baateen fiigichaan gara gaattiraa fuuldura biiroo dhaabbatu deemte. Qofaa ishee haasa'uu jalqabde. Maalan ta'aa jira uff jettee erga hafuura dheeraa baafattee booda dhugumayyuu haa deemu. Yoo deemes yoo dhiisas maaltu na galcha? Ana urjii ni barbaadu malee urjii nama barbaaddee hin beektu jettee of amansiisuu jalqabde. Yaadonni garaa garaa ishee marsaniiru. Yaada ishee keessaa kan ishee dammaqse bilbila hiriyaa ishee bilisee ture. Biliseenis bilbilaan barattoonni daree isaanii fuulduratti akka walitti qabamanii jiran itti himte. Urjiin yeroo dhaqxu Nimoonaan dhaabbatee haasa'aa ture. Isheenis homtuu akka waan hin uumamne fakkeessuuf ni kolfiti ni taphatti turte. Barattoonni garuu baay'ee gaddaniiru. Barattoonni muraasni deemuun Nimoonaa sababa isheetiin jedhanii isheen hin haasa'an. Nimoonaanis kana beeka ture. Osoo dubbannu jedhe. Ani mooraa kanaan kan gadi lakkisu sababa nam tokkollee miti. Fedhii kootiinidha jedhe. Kana gidduutti urjiin ol kaatee dhiifama. Dubbachuu nan danda'a jette. Deebii isaanii osoo hin eeggatin fuulduratti baatee obboleessi keenya Nimoonaaf bara barnoota gaarii haa ta'uuf kun hawwii hunda keenyaati. Garuu kan naaf hin galle sababa gubachuu wayitii barnoota keenyaati. Maaliif wayitiin keenya akkasumatti gubata? Kan nuti dhufne tokko barachuu qofaaf jettee deebitee teesse. Barattoonni dubbii isheetti fuula guuranii Nimoonaanis yeroo waliin dabarsine kanaaf baay'een isin galateeffadha jedhee hunda isaanii hammatee nagaatti dhaame. Urjiis akkasuma yeroo inni hammatee nagaatti dhaamu urjiin osoo hin beekin imimmaan dhop goote. Nimoonaanis itti siqee maaliif boossaa jedheen. Urjiinis Nimoo koo dhiifama jettee ija isaa keessa ilaala. Isaan cinaa barattoonni akka jiranillee dagatteetti. Kan isheetti mul'atu Nimoonaa qofadha. Shamizii isaa qabdee of tuultattiin jette. Innis seeqee deemuuf yeroo koo shamizii isaa qabde jirti. Innis deemuu kootittiin jedhe. Isheenis maal deemika jetteen. Shamizii koo jedhe. Hin gadhiisu jette. Barattoonni si ilaalaa jiruum jedheen. Tola dhiifama siif godheera naan jedhi jetteen. Nimoonaanis gurra isheetti jedhee laphee koo irraa dhiifama siif godheera jedheen. Urjiinis tole na dhungadhu jetteen. Nimoonaanis maal na dhungadhu jetteen. Urjiinis Nimoonaan tole booddee haa ta'u jedhe. Nimoonaan hiriyaa isaa roobsaan waliin mooraa gad lakkise. Akkuma ba'een barsiisaa isaa arge. Barsiisichi ati ofuma dadhabda manni barumsaas si fudhatu hin jiru jedheen. Lakkii obboleessi koo wanti hunduu akka xumurame natti himeera. Anis dhaqee daree barnootaa filadheera. Kan na hafe barumsa jalqabuu qofa jedhe. Barsiisichis seeqee sitti fakkaate jedhee sokke. Nimoonaanis rifatee maal jechuu barbaadeetu jedhe. Kanumaan roobsaan ati immoo kanuma waan hin taaneef dhiphattaa isa dhiisiitii abbaa cungeen osoo nagaatti hin jedhin deemuu fe'ati jedheen. Abbaan cungee waardiyyaa mooraa sanaati. Nimoonaanis fiigichaan gara ulaa sanaatti ol deebi'ee abbaa cungee taa'ee weellisa. Soolanee soolanee gaafa cidha kee mana hin turre gadoo keessan ture. Abbaa cungee niitii fuutaniittuum jedhe roobsan. Abbaa cungees yoon fuudhe hoo? Warma fuudhe miti kan sirbaa jiru Ali Birraa hin fuune? Xila'uun Gassasee hin fuune? Yaadimee Caaluun sirba duraan sirbeen moo erga fuudheen booda warra sirbeen beekamtii argate? Gubadhoo an wantan godhu hundi sababa qabdii jedhee qulqulleessituu argeef qufaa'e. Qufaa koo illee hiika qabdii jedhe. Ittuma fufee
Ati kutaa 12ffaa taatus beekumsaan na hin caaltu. Ani waggaa 30 mooraa kana keessa taa'ee waan hedduu argeera. Obboleessi kee inni Margaa jedhan abbaan garaa sunillee na kabaja. Maal godha inni garaa isaa qofa ati immoo arraba qofa taatanii. Maatiin keessan nama dhalchan osoo hin taane kutaalee qaamaa dhalchan jedhanii. Nimoonaan kolfa dheeraa kolfee roobsan aaree kophaa isaa taa'ee barsiisaan barsiisaa jira. Urjiin garuu of keessatti deemteeree na dhiistee deemteeree garaa jabaatteeree jettee yaadaan weellisti. Hundumtuu urjiif gaddaniiru. Maatiin urjii bitaatti gallaan mana barumsaa dhaqanii sagalee intala keenyaa erga dhageenye torbeewwan darbaniiru. Rakkoon yoo jiraate nutti himaa jedhanii. Daayirektarichis isin tasgabba'aa nuti waan hundaa ni sirreessina jedheen. Nimoonaan mana barumsaa itti baratu keessa biirootti waamamee dhaqe. Nimoonaanis dhiisee biiroo seene. Nimoonaa jedhe daayirektarichi mana barumsaa duraan barachaa turte keessaa waan fuutee osoo hin deebisin dhufteetu jira. Kanaaf har'a kaastee barumsatti fufuu hin dandeessu jedheen. Meeshaa maalii jedheen Nimoonaan. Itti fufa kutaa 3ffaadhaan yeroo gabaabaa keessatti ni qabeen dhufa. Chaanaalii kana subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kana like godhaa. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaatti tura.